waan akkanaa afaan keetirraa odhamu tarii waltajjii uummataa ka'an hin dhagahin ka'ati qofti dhageette irratti yookaan obbo Baqqalaan yookaan obbo Jawaar waboon haa hukkatu jedhanii dubbatanii yoo jiraatan hin beeku. Awurooppaatti hin dubbanne waltajjii dhaga'e Ameerikaatti illee waboon haa hiikkatu waan jedhu. Kan nu dhageenye nagaya nu barbaachisa. Kan nu gaafanne waltajjiin san irratti kan ani argame Osloo dhufan kan haasaan dhimma Oromooti biyya ani keessa jiraadhu dhufan waltajjii san gubbaatti hin haasofamne kuni sumarraa hin amma dhagaye. Akka nama miidiyaa tokkotti immoo waan isaan gadi bahanii namni hin dubbanne tokko gadi bahanii gaafii godhanii dhiyeessuun burjaajii guddaa hawaasa keessatti uumuudhaas hin jedhu. Ifama hojii boonkaara addaan siqtuun barbaadne malee qabsiisa kooyyuu barbaadaan ture akka jirutti kan barreeffadhetu jira. Ofii isaaniitti waamicha kana dabarsuu tun taane Awurooppaatti yeroo sana nama tokko qofaadha. Awurooppaa bakka kam magaalaa kam? Faransaatti fakkaataa qabsiisa fakkaataa miti. Injiru Faransaayittis hin jenne, Jarmanittis hin jenne, Osloottis hin jenne, asittis hin jenne, waboon haa hiikkatu hin jenne jarsa. Kana dhibbarraa dhibbaan jala mureessitti hima. Waltajjii kamirrattuu maqaa waboo jedhaniitu maqaan dhoofne ijoollee san yeroo dubbatanu eeggachaa dubbatan. Obbo Baqqalaan yoo biyya kanatti dubbatu barbaachisaa ta'e nuu itti makamnaadha kan isaan jedhan malee waboon haa hiikkatu kan jedhamu afaan Jawaar irraa hin baane afaan obbo Baqqalaa irraa hin baane. Kuni burjaajessaa guddaa uummata Oromoo adda qooduuf qabsoo Oromoo laaffisu gargaarsa uummanni Oromoo amma waboof gochaa jiru balleessu gadi xiqqeessu gaafii ka'e malee gaafii qulqulluu natti fakkaatu ragaa kee qabatamaan fidi. Waltajjii natti fakkaata wanti qabatamaan amma jecha kana situ jecha ni baasamu kun uummata Oromootti faca'aa jira laayiviidha jettee jirta. Waltajjii kanarratti jettee akka gaazexeessaa tokkotti fiduutti sirra jira malee jettee waltajjii irratti fiddee akka na gaafattu hin barbaadu. Qabsiisa kooni qabsiisa hedduu waan qabu keessa na jala wal'aa malee baala gaafii dhumti keetu maal sana ilaala ture miti atuuwaa hin jenneen isaan gaafiin kiyyallee san ilaallatu gaafiin kiyya nagaan karaa Itoophiyaa keessatti dhufuu hin danda'u isin nagaa jettu mootummaan kun hin jigaa mootummaan kun yoo jige maal nu miidhammayyuu du'aa jirraa faayidaa nuun qabu jigee jiraate faayidaa nuun qabu jedheen amana ani akka Muktaaritti kan nu baasu waraanaa qawweedha jedheen amana jedheen gaafadhe malee waboon haa diigamu jarrillee hin jenne gaafiin waan gaafadhelleen deebiin ani argadhelleen karaan isaan nu baasa jedhaniin isaan akka yaada isaaniitti Oromoo kanatu baasa uummata Oromoo kana baasa Itoophiyaan hin diigamti mootummaan kun hin diigamaa yoo diigame uummata keenyatu miidhama kan jedhu gaafiin dubbiin achirra dubbatan gaafiin ani gaafadhe immoo irra deebiin Itoophiyaan tun yoo diigamtee ta'e yoo jiraatte rakkoon nuti argannu maaltu nurra gaafa duuti nurra jira du'aa jirra uumaa jirra Itoophiyaa san keessatti nagaan kabajaan jiraachuudhaaf humna qawwee liyyuu haayilii Amaaraa, liyyuu haayilii Sumaalee, liyyuu haayilii kan Tigraay hundu Sidaamaan kan ofii qaba. Nuti immoo liyyuu haayilii mootummaadhaaf lolu, oppidiyoodhaaf lolee Oromoo ajjeessutu jira. Kanaaf wanni nu baasu waboo qofa, waboo jabeessuu qofa kanan jedhee dubbate. Kana dubbachuun immoo ana waltajjii waboodhaaf fandiraayizingii guuruu irratti akka nama ejjennoo lama qabu tokkotti akkamitti wal simachiiftettee na gaafachuun sirraan eegamu beektee dubbiin ammatu Jawaar fa'aa yookiin obbo Baqqalaan fa'aa galataaf dhufanii waboo hiikkachiisuuf jecha jettu na gaafatte kuni uummata Oromoo jidduutti burjaajessi uumuudha kan miidhu inumayyuu uummata waraana bilisummaa Oromoo biyya alaati harki 99 gargaaraa jira waboo biyya alaa kanatti harki 99 uummata kana jidduutti burjaajessi uumu ragaa qabaattu fedhi gabbaas hin jenne jarri. Amma yaada akkasii tukaa jedheen eegdee malee qabadheen yaaddan ture. Lakki yaada wanni ati akka gaazexeessaa tokkotti waan tangible waan qabatamaa ta'e fidee dhufu sirra jira beektaa. Nabichis wanti kun sukkuumamee waan darbe waan ta'eef namni duularkaa hojii sukkuumaa waan tureef badaa itti yaaddomne ture. Garuu hin jenne kana jechuun qofa lakki dhiifama naa godhi ilaala. Uummatni akkana jedhee haasayaa uummanni akkana jedhan jetti. Ammaati jedhanii hin jenne jarri waltajjiin isaan waboon haa hiikkatutti jedhan hin jiru hin jenne jarri. Laalu obbo Muktaar tiraanskraayib godhadheen jechuun jechaan barreeffadheen qaba qopheeffanne malee kana qofa miti isiniyyuu asirratti akka nu tumsitan isin gaafanna jedhametti dabalame waamicha. Waboon haa hiikkatu hin jenne isaan kan jedhan uummanni Oromoo karaa nagayaatiin nagaa nu barbaachisaa nutti nagaan nu barbaachisaa kan jedhan Oromoo qofa odoo ta'e mootummaanis warri hidhates karaa nagaa taa deebi'aniidha kan isaan jedhan. Jecha kana immoo nuti akka nuun galletti gaafannee jira waan nuun galin malee waan namni hin jedhin fidanii haasaa akka bara 93 irraa kaasee haga 98 irra deemu namoota qabsaa'oo irratti olola oofuu gadi xiqqeessuu hawaasa keessatti burjaajii uumuu bu'aan inni nuu buuse dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo
bakka soddomatti addaan qoodee hooggantoonni bosonatti nu naqanii waraanatti nu oofanii nu biraa galanii har'a Itoophiyaa akka aarsan taasise jechuudha. Kuni gaafiin akkanaa waan sirraa eegamuu miti miidiyaa keessaniifis hin tolu. Gaafii qulqulluu qabattee ragaa kee waliin fiduutu sirra ture. Barri kun akkas. Jira amma kana dhaggeeffatoo keenya kana waadaa seenuu qophii taanutti hunda isaa barbaade akkan gadi fiduudha. Amma waan isaatiyyuu ilaalchi abbabbaa jedhama bohuktaare waanuma tokkichi waan tokko nu dura anaaf cinaa kaa'amee si fuuldura kaa'amee akkan itti hiikuuf akka itti hiiktu garagara akka sana taagaa tarii malee. Amma definishinii irraa haasoftamu hiikkaan isaa akkana fakkaata jedhaa jirtamu ati bara word by word waboona haa hiikkatu jedhanii as keessa deemanii jette. Hin jenne jecha kana eessaa fiddeedha gaafiin kiyya. Kan akkasiin jiru. Ani beektaa ana interviitti na fiddee waan uummata Oromoo burjaajessu tokko facaasuu barbaadda taanaan nama dogoggoraa waliin dhiyaatte. Mareen akkasii burjaaji miti dubbii qulqulleessee akkamitti jecha hin jedhamin fidda jedhame jettee 100% nama gurra keetiin dhageette taate warri bobba'e sun waboon haa waboo hiikkachiisuuf jettee bara eenyu jedhe hin jenne jara. Akkatti kan garagara taagaa jechaadha malee bohuktaare. Jechichi san fakkaata hin jenneem jechichi san afaan Oromooti jechichi waan waraana keenya laaffisu fakkaata hin jenne matti jedhan jette hin jedhamne kuni wanni akkanaa Oromoo adda diiga nurraa dhaaba kuni Oromoo adda diiga qabsoo diiga kamiidhummoo uummata keenya yaada tokko ta'ee sitti mee bara harki 99 waraana bilisummaa Oromoo deeggara biyya alaa kanatti keessattuu qeerroon warri durii kuni jechuudha. Odoon ta'in qeerroon jenereeshinii ammaa kun. Kanaaf wanni akkanaa yoo uumtan yoo haasofni uummata Oromoo adda wanta hin jedhamin wanta waltajjii tokko irratti hin dubbatin. Kana gurri kee dhagaye akkamitti wayita obbo Baqqalaan yoo dhibe nuyi itti makamnaan kun sitti dhaga'amu. Obbo Baqqalaan achi hin jiran obbo Baqqalaan hin jiran yeroo sana. Maaliif wanti Jawaar dubbate callaan kophaatti as bahuu danda'e? Obbo Jawaar hin jedhin. Waan isaa yoo keessaa deemne ilaalle obbo Baqqalaan waltajjii kamirratti iyyuu yaada kana akka mormuu. Jawaar illee hin jenne obbo Baqqalaa fi Jawaar nama tokko amma nama atakaroo nama lamaan goonu itti fuftataanaan gaafii kee ittaan itti fuuf. Gaafii ka ammaatiif garuu deebiin kiyya hin jedhamne Jawaar waboon haa hiikkatu hin jenne. Gaarii haa ta'u maalti asirratti yaada tokko itti sii dabala kanarratti akka gorsaatti siifuu akka gaazexeessatti miidiyaa keessaniif illee. Namoota qabsaa'ota adda baasanii attaak gochuu gadi xiqqeessuu maqaa isaanii xureessuu yaaluun wanni nuu fiden jiru bu'aan isaa maaltu ta'e qaacaa shanee ibsoo waggaa meeqa Dr. Mararaa irratti duulame ibsoo maali Oromiyaadhaaf qabsaa'uudhaaf namni laayisansii namaa kennu hin jiru kana jara muleessitti itti aansee akka miidiyaatti waan nama araarsu waan saba itichu waan karaatti namatti fiduu irratti yaadu wayita gaafatte immoo ragaa qabatamaa jettee barri dhagahan jenereeshiniin kun jenereeshinii jettee dhagahu waraanni bilisummaa Oromoo har'a laayivii viidiyoo waraabaa waraana lolu qabna miti amma wanni nama soban hin jiru. Bakka natti lolame dirree daaroo biliqaa dirree kunni wanni jedhan hin jiru amma bakki waraanni bilisummaa Oromoo irraa lolu waraana sadarkaa haganatti jabaate uummata qabu informeeshina gahaa waan hundaa qabna barri bara teknooloojiiti wanti waltajjii irratti Jawaar dubbate martinuu waraabamee jira. Ijjannoo isaati yaada isaati biyyi tun yoo kufte nurratti kufti jennee aan immoo kufuun isiillee jiraachuun isiillee nun fayyaduu homaa duuti keenya itti kufee jira kanaaf kan nu baasu waraana keenya waboodha jedheen itti deebise kanaaf waan kanarratti hojjedha. Sagaleen kee bade? Jira sagaleen kun badde jira. Xumuratteetaa? Xumuradhe yaa. Maamiti kanarratti badaa falmuun nu barbaachisu. Waan tokkoon silaa gadi baachuu barbaadeen ture. Amma gaa intervii keenya itti fufna. Waan ittiin qophaa'in amma fiduun hin danda'amu beektaa? Gaarii lakkii maamiti kun otoo dubbannu immoo laakun walaa waan argadhe iyyuu laa Jawaar Maamman illee maqaa namaa dha'uun barbaadu bumtaadha. Bakka isin waboon hiikkachuu sagantaa waboon hiikkachiisuu jedhu san fiti. Yaadan kaasa malee nama maqaa namaa dha'uun barbaadu. Jawaar Maamman tigiluu atdaggifu ndaadaggifu jedheetii waamicha dabarse miidiyaa tokko irratti. Eenyutu jedhe? Miidoo. Jawaartu jedhe? Miidoo ilaa. Lakki eenyutu jedhe akkas jedhe? Eenyutu jedhe? Isa kootii godhaniitu barreessan. Lakki natti Jawaartu jedhe afaan Jawaar irraa fudhatee. Akkasitti kootii godhanii Please obbo Tasfaayee. Kun nu haa ga'u. Nu ga'u lakki clear gochuu qabna. Jawaar hin jenne kuni ajandaa waan ta'e agartee ta'e jettanii waan qopheessitan qabdan malee Jawaar kana hin jenne. Amaarri Indiyaala yookaan immoo yoo miidiyaan biraa miidiyaan Amaaraa jedhe ka inni afaan isaatiin dhageette jira.
kun hin barbaachisu ummatichi waan dhagaa ture waan dhagaa jiru waan beekuuf wal nu falmisiisu. Ruumariidha. Wanta waltajjii irratti inni hin jedhin wanti inni waltajjii irratti hin jedhin akka waan inni jedhee gootee gaafachuun sirna. Kana uummataa dhibna Muktaarumaa miti ummatichi waan dhagaa waan tureef dhagaa waan jiruuf isaa dhibna malee tokkoffaa maqaa namaa dha'uu hin barbaadu yaada kaafne yaada falmila malee maqaa namaa miti. Lakki kun jara jennaan jarri as keessa deeman warra kaafaa ootii obbo Baqqalaa fi Jawaar kun adiidha inni wanni maqaa dha'uu maaliin hin jiru beektaa. Kun adiidha maqaa dhooftee dubbatta waan sabaa dubbannaa nu galchennaan dubbannaa miti kaafnee dubbanna. Wanni nama sodaachisu hin jiru maqaa dha'uudhaanis wanni sodaan hin jiru. Odoo maqaan dhabiin garuu akkanatti lafaa ka'anii nama maqaa xureessuun dhaabota maqaa xureessuun hin deemu waan amannetti ijjannee hojjechuudha. Wabootu nu baasa jedheen amanaa aga lubbuun tiyya jirtu ta'anii waraana malee Oromoon kabajaan argatu jedheen amanaa durirraa kaasee jechuudha kanumatti nama. Gaafiin kee garuu akkamitti nama wal simsiistee jettee anayyuu uummata keessatti akka waan namaan ijjannoo lama qabu tokkotti na dhiyeessuu barbaadde which is wrong. Maal si qofa miti yookaan walgahii kana. Kuni sirrii miti nama agartee. Bakka akkasii immoo sababa adda addaatiif dhaqxaa maaltu jedhama. Lakki waltajjii Oromooti. Ani beektee Oromoota kumaatama biyya Awurooppaa fi Ameerikaa jiran gaafa Obbo Baqqalaa fi Jawaarillee biyya kana deeman guruppii mana galee mana hamatu san keessa hin jiru. Ani nama akkasiiti miti uumama akkasiillee hin qabu. Akkasitti siin dhalanne akkasitti siin guddanne. Waan saba Oromoo abbaan fedhee yoo dubbatte dhaqeen sirrii miti jedhee itti hima. Wanti sirrii hin ta'in. Abiyyuu gaafa dhufe dhageetta Abiyyuu gaafa dhufe fuuldura dhaabbadhee nama itti mi'an. Isa deeggaree odoo hin ta'in. Wayita Oromoon hunduu harka jala dhawu jechuudha. Ana tokkicha dhaabbate sirrii miti jedhee itti hima. Kuni akkamitti lama wal simsiifte nan jechuudha. Waboo fi sorii guuruu dhufte Jawaarinis immoo tu deeggartee which is wrong kuni agartee joornaalistii yookiin nama gaazexeessaa ofiin jedhurraa hin eegamu aadaa akkasii dhaaba. Aadaa kanaan qabsoo Oromoo biyya alaa kanatti akka diigamnu nu gootan dhaaba warri isin joornaalistii ofiin jettan baabsan kun isin bira jira VOA keessa jira. Takka takka ragaadhaan himuu dandeenye tumsuu nama tokko tuuluu wayita jaarmiyaan wal lole wayita jaarmiyaan namni hawaasni wal lole karaa inni irratti araaramu irratti barbaadu waan tokko keessaa bute waan miidiyaan Amaaraa abjuu isaa haasa'e fiddee Jawaartu jedhe jettee waan warra jookaan warra Baqqalaatu jettee akkasitti nama amansiisuuf yaalu tarii nama dogoggoraa waliin dhiyaate. Obbo Muktaar kana irratti nama amansiisuudhaan nama uummatichi waan dhaga'e isatiyyuu alanfatee analaayiz godhatee isatu murteeffata malee. Murteeffatee namni dirqiitti nama amansiisu. Kun asumaan kana dhaabatu yaada taanutti dabarraa. Awurooppaan egaa keessa jiraata tumeeta Noorween jiraata biyyoonni Awurooppaa kun immoo xixiqqaadha wuti jechuun walitti dhiyoo jirtu wal keessaa adeemtu jedhan amanaa akkas naannoo keenya illee walirraan fagaatu. As immoo torban lama keessa jirtan itti fakkaata erga gara Ameerikaa kaabaa kana dhuftee asittis walgahii garaagaraa irratti iventii garaagaraa irratti hirmaachaa turte si kaaseera tumsa obbo irrattis waltajjii irratti turte sanaan achitti egaa bakka garaagaraatti namoota wajjinis wal argitaa interaakti gochaa jirta. Haala akkasii kana keessatti waanuma amma adeemaa jiru wanni dhoksuu hin dandeenye xiqqoo ishee burjaajiin hin jira namni yaadni harka wal dha'uun hin jira. Sana tasgabbeessuu irratti mala kan waan jedharu waan hunda immoo marree immoo adeemuun nun baaftu ifatti walii calallee walii agarsiisaa adeemuutu gaariidha kan jedhuudhaan kuni. Turtii kana keessatti waanuma argaa fi dhagaa turte keessaa kan si gammachiise maali kan si gaddisiise jira kan abdii si ture maali kan immoo yaaduu keessa galche jira meeshee kana irratti immoo yaada kee. Kuni agartee ani amma wanni abdii na kutachiise tokkollee hin jiru baay'ee na gammachiisa biyya kana yeroo hunda dhufa waggaadhaan dhufa amma biyya alaa kanatti uummatni Oromoo diiyaasporaan kun akka itti jiru sagantaa kanarratti qofatti miti kan hin beeku waan hedduu waliin hojjechaa jirra biyya alaa kanatti wal quba qabnaa uummanni Oromoo Oromiyaaf saba isaatiif waan barbaachisu karaa nu baasu jennee hundi keenyaa karaa itti amannuun sochoonu. Akka duratti sitti irra jireessi sin jedha irra jireessi namaa keessattuu dhaloonni qubee hedduun namaa karaan nu baasu karaa waboo qofa jedhee waraana bilisummaa Oromoo gargaaraa jira. Kuni abdii guddaa nama.